Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdullah akkaataa data itti qusatan barnoota haala barbaachisaa fi kan namoonni baay'een nagaafataa jirtan haala kamiin data qusachuu dandeenya. Dataan osoo hin beekin yeroo baay'ee itti guuttatanii kanuma inni keessaa dhume dafee keessaa fitu argitu haala salphaa ta'een data save gochuu dandeessu. Obboleeyyan channelii kanaaf haaraa taatan subscribe kun gurraachoftee jirti taanaan subscribe kana gochuudhaan mallattoo beelii bakkuma subscribe sanatti isinii baate kanarra tuquudhaan ol ka jedhu ka jalqaba irra kaa'uu hin dagatinaa isiniin jecha akkasuma laayikiin kun sakandii xiqqoo isinitti fudhatti laayikii kana tuquudhaan eegala isiniin jecha egaan gara barnoota keenyaatti yeroo deebinu haala kamiin data save gochuu dandeenya ka jedhu isinii qabadhee dhufee jira. Kutaa tokkoffaa isaan isinii qabadhee dhufee kutaa lammaffaallee itti aansee karaa biraatiin save gochuu ni danda'ama waan ta'eef sanas isinii qabadheen dhufa isiniin jecha. Egaan kutaa tokkoffaa irratti haala kamiin data save gochuu dandeenya isa jedhu settingii bilbilaa irra deemna. Data qusachuudhaaf akka bilbilli keenya dafee data hin finne. Settingii bilbilaa irra erga seentanii booda connection ka jedhu ka jalqabaa irra seentu bilbilli keessan hundinuu connection ka jedhu ka jalqabaa ni qaba. Connectionii kanarra seentu bakka data settingii data jechuudha. Yoo dhabames immoo search gubbaa irratti baasuu ni danda'ama waan ta'eef sanas itti deebinee waliin ilaalla. Settingii keessa erga seentanii booda yookaan search gochuudha yookaan immoo connectionii keessa seentu. Connection ka jedhu irra tuquun gara fuula duraa deemtanii bakka wifi bluetoothiin adda addaa settingiin haala kanaan isinii bahu erga seentanii booda gara gajjallaa kana gidduu irra data usage ka jedhu jira. Data usage kanarra seenna. Data usage kanarra erga seentanii booda erga bantanii booda haala kanaan haga isin fayyadamtan baatii tokko keessatti meeqa akka isin fayyadamtan isiniif fida. Actually data haga barbaadan qofa irraa fayyadamuu dandeessu sanas waliin ilaalla. Data save gochuuf egaa inni jalqabaa data qusachuudhaaf data saver ka jedhu irra tuquudhaan data saverii kana on tahuu qaba jechuudha. Akka application adda addaa ka background taa'ee ka data keenya nu jalaa fixu sun akka inni data keenya nu jalaa hin finne data saver ka jedhu kana irra tuquudhaan data saverii sana on goonaa jechuudha. Inni tokkoffaan nuti gochuu qabnu. Data saverii kana on goona. Osoo nu hin banin appiin ta'ee background dhumaan cufaadhuma taa'ee ka data fixu jira. Kanaafuu akka inni data keenya nu jalaa hin finne akka dataan bilbilli keenya data qusatuuf data saverii kana on gochuun dirqama jechuudha. Sanaan ala osuma nuti fayyadamaa hin jirre callisee ofumaan background dhumara taa'ee kanuma cufaa jiru data nu jalaa fayyadamuudhaan ofumaan keessaa nu jalaa fixaa jechuudha. Erga kana on goonee kaane duubatti deebi'uudhaan data saverii erga on goonee kaane gara gajjallaa kana mobile data usage jedhee jira. Mobile data usage ka jedhu kana keessa seenna. Appii kamtu hedduu fayyadamaa jira isa jedhu ilaaluuf akkasuma irraa dhaabuudhaaf. Appilee adda addaa saayizii adda addaatiin asirra nuu fida. Appii bilbilaa waliin uumaman tokko tokko irraa off gochuu hin dandeenyu yoo irra tuynes background data ka jedhu hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf ka jalqabaa kana yoon tuqe foreground ka jedhu background ka jedhu hin qabu. Kalamaffaaf yoon tuqe sanuma. Fakkeenyaaf internet isa jedhu isa sadaffaarra yoon tuqe jechuudha. Samsung internet hedduu fayyadamtee jirtanaan jedha. Achira tuquudhaan background osoon hin banin akka inni data na jalaa hin fayyadamne allow background data usage ka jedhu kana ofii godha. Kana jechuun egaa appichi osoo cufaa jiru data fudhachuu hin danda'u jechuudha. Ergan al tokko ofii godhe. Telegramii kanas irran tuqa. Telegram ka jedhu kanas irra tuqeen allow background data usage ka jedhu ofiin godha jechuudha irraa. Jarri kun egaa jara jalqaba irratti ilaalaa jirru ganaadha ammallee waan hedduudhaan sirreessina waan ta'eef yookaan isa lammaffaa on goona yookaan isa gubbaa ofii goona lachuu ofii ta'a. Kana jechuun yeroo nuti telegramii fayyadamuu barbaanne malee callisee data nu jalaa hin fayyadamu jechuudha. Kanaafuu appii barbaadan irra deemtaniituma data background akka ni hin fayyadamne ofii gootu. Erga data save irra keessanii kaatanii. Erga kana gootanii kaatanii isa jalqabaa ofii gochuudhumaa jechuudha. Erga kana gootanii kaatanii inni ittaanu asuma mobile data usage keessa mallattoo settingii takka gubbaarra jirti. Mallattoo settingii gubbaa jirtu tuquudhaan limitii gochuu dandeenya. Kana jechuun set data warning yeroo nuti haga ta'e fayyadamne haga kana fayyadamteetta jedhee akka bilbilli keenya nu beeksisu gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf GB 2 irratti barreeffamee jira. GB 2 kana yoon tokko godhee set ka jedhu tuqe setiif cancel qaba. Yeroo GB tokko fayyadame bilbilli kiyya message na erga. Garuu inni guddaan set data limit dha. Isa kana on gochuudhaan haga fayyadamuu barbaanne qofa itti katabna.
haga fayyadamuu barbaanne set data limit erga oonii goonee kaane jala isaatti haga barbaanne barreeffanna yoo GB dhaan barbaanne GB dhaan yoo megabyte dhaan barbaanne megabyte keenya fakkeenyaaf megabyte kaahee haga barbaadeen irratti barreessa megabyte 500 haga barbaade megabyte 50 sanaan booda setting godha yeroo megabyte 50 fayyadame messaging naaf dhufa akkasuma data narraa dhaabataa jechuudha ammoo irra deebi'een dhufee godhadha hagam fayyadamuu barbaade qofan itti guuttataa fayyadamaa jechuudha akkan osoo hin beekin data nu jalaa hin dhumneef jechuudha osoo nu hin hubatin akka data hin dhumneef set data warning kaa'uu dandeenya data limitis irra kaa'uu dandeenya jechuudha salphaadhumatti isa jalaa oonii goonee irratti katabannaa jechuudha yoo mallattoo settingii xiqqoo kana asirraa dhabdan duubatti deebi'uudhumaan achuma data usage keessaa jechuudha argachuu dandeessu yookaan mallattoo settingii xiqqaa as gubbaa jirurraa irra seenaa yookaan immoo asuma jala billing recycle data warning ka jedhu kanarratti tuqnaa jechuudha data usage dhuma jala jira billing recycle and data warning ka jedhu kanarratti tuqide argachuu dandeenya jechuudha bakka set data warning isa kanarrattis guutuu dandeenya garuu inni guddaan isa jalaa kana oonii goone data warning itti guuttanna isa jalaa kana oonii gochuudhaan gara gajjallaa isaatti haga barbaanne haga yeroo sana fayyadamuu barbaanne itti barreeffannaa jechuudha yoo GB 2 keessaa qabaanne megabyte 500 itti katabanne sanaa ol fayyadamuu hin danda'u jechuudha waan akka WhatsApp waan argeemmoo WhatsApp irra seenuudhaan settingii WhatsApp keessa seentanii settingii WhatsApp keessa storage and data bakki jedhu takkani jira storage and data ka jedhu kanarra seenuudhaan erga settingii sana sirreessitanii kaatanii jechuudha gara gajjallaatti gaddeemuudhaan yoo feetan asirraa kana oonii gochuu dandeessu gara gajjallaatti gaddeemuudhaan photo upload quality ka jedhu kun ni jira isarra tuine data saver irra keenyaa jechuudha data saver niga data nu qusachuudhaaf settingiin social media hundinuu settingii akkasii qabu settingiilee kana sirreessinaan dhibbaaf dhibbatti daataan keenya duraan callisee ofiin nu jalaa fixu sun ni dhaabbata akkasuma haga barbaanne qofa itti guuttannee fayyadamuu dandeenyan isiniin jira barnoonni keenyas kana fakkaataa akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba barnoota isa ittaanus isinii qabadheen dhufa laayikii sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanuu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura